Tole nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamoota fi jaallatamoota hordoftoota meetii chaanaal akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo isinis lafa jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba warri reefu gara mechaanitti ana dhuftan weelkaam baga nagaan dhuftan isiniin jechaati warri immoo dura turtan baga nagaadhaan turtanii akkasuma viidiyoo kiyya laayik sheer gochaa kan jirtan eebbifama galatoomaa isiniin jechuutiin barbaada sumarraan jechuudha. Egaa arrammoo kanan isinii fi qabadhee dhiyaadhee waa'ee maal isinitti fakkaata? Mata dureen kiyya waa'ee bareedinaa. Waa'ee bareedinaa jechuudhaanis gaaffii keessan irratti hundaa'itanii yaa walumaa gala bareedina jedhama waan ta'eef fuulli keenya yeroo biyya gallee qilleensatti waan hin beekneefi nu gurraacha maal ta'a bakka akka xalaafaa waan akkasii fa'aa nurratti babba'a isaaf immoo maaltu gaarii ta'a kan jedhu gaaffii nama lama sadii wayii jechuudha. Hunduma keessan iyyuu fayyada waan jedhee yaadee fi viidiyoo isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jechuudha. Ofii kootii waanan fayyadamuun isinitti himaa jechuudha. Egaa nama fuula kiyya homaa tokko dibadhee hin jiru. Liipstikii dibadheera. Kuulii dibadheera. Kanarra immoo fuula kiyya kuni homaa tokko waan dibamee jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu tokkoffaa wanti nuti gochuu qabnu aduu keessa akka argine deemuu dhiisu. Gaafa manaa baanu dibaabee yookaan xilaa isa jedhamu qabanni manaa ba'uu gaafa aduun humnaan ba'u qabatni adeemuu manatti immoo wanti nuti gochuu qabnu wanti nani fi kootii fayyadamu jechuudha. Wanti nani fi kiyyaa fayyadamu dhumee jira. Kana jechuudha. Kuni buna, sukkaara, coconut oil yookaan zayitii coconutii jechuudha. Isa kana waliin makeen fayyadama. Yeroo hunda miti. Maaliif nu gargaaranni kun jechuudha. Daayidiskin kan jedhamu akkasumas immoo gogaa kan dudu'ani sababa garaagaraatiin haduuti waan garaagaraatiin kan nuti du'e jiru jechuudha. Akka kakaasu akka gogaan keenya akka inni lallaafu moisturize akka ta'u scrub gaafa goone jechuudha. Gaafa sukkuumnu inni gogaan inni dudu'an irraa ka'aa jechuudha. Isa ergan akkas fayyadamee jechuudha. Baay'inaan immoo kan inni fayyadamu yeroo isa fayyadamee jechuudha. Iskoonal kan jedhamu jechuudha. Iskoonal kan jedhamu fuula keenyarraa xurii amma feene dhiqannee yookaan fuulli keenya xurii hin qaba jechuudha. Kanaan fayyadama. Kuni bishaan kanarratti buuseen jechuudha. Kanarratti buuseen ittiin fuula kiyya sukkuuma jechuudha. Akkas gaafa goonu akkas gaafa fayyadamnu gaafa fuulli kiyya waan namaa hin qabnee fi mul'atu jechuudha. Qulqulleeffadheen ka'ee waan ta'eef jechuudha. Inni akka kanatti godhanneetu fuula keenya galgala yeroo dhiqannee jenne akkanatti kana fayyadama jechuudha. Asumaan jechuudha. Sooromee dojaa nama jedhamtu Saudi Arabiyaa irraatii naaf iddee dhufteetti jechuudha kana. Akkasuma kana wajjin jechuudha. Kun amma keessaa fixuu ga'eera. Kuni sooftii isaa antanii isaatii jirbii isaati jechuudha. Kana gosa kanaa ta'ee illee kan biraa hadiisaa lama naaf iddee jechuudha. Waan baay'ee naaf iddee dhufteetti. Akkasuma haartii kanallee isheetu naaf iddee dhufe jechuudha. Baay'ee si galateeffadha sumaanii daa'ima kiyyaafillee
waan baay'ee fidde jechuudha. Achiiti barreen gaddanaa fidde jechuudha. Asumaanii sooromee dojaa galatoomisiin jechuun barbaada malaqamtee irra jirte jechuudha isheen. Kanaafi kun biyya keessatti hin argamu. Baay'inaanii darbee baazaa irratti yoo argame malee faarmaasii irrallee gaafadheen dhabeera hin jiru jechuudha. Kana fayyadamee yeroon xumure dura jechuudha. Baaziliinii noormaal masaa fayyadama. Ergan kanaan qulqulleeffadhe fuula koo dhiqadhee ergan kanaan qulqulleeffadhe booddee duratti kana fayyadama. Baaziliinuma noormaal jechuudha. Dhumateera keessaati. Baaziliinii kana yeroo rafuu jechuudha galgala. Kana fayyadama ture. Amma garuu tuutmeerii kan jedhu jechuun hirdii jechuudha. Baaziliin masama noormaalii isaa ta'ee hirdii kan dabalate birri 60 jechuudha. Gatii isaallee asirratti mul'ata. Yaada birri 60 fixaan jira sallee baay'ee bareeda jechuudha. Galgala akka kanatti qulqulleeffadhee kana dibadhee rafa. Galgala jechuudha. Ganama yeroon ka'e saamunaa fuula koo dhiqadheen darbeedha. Yeroo hundaa miti jechuudha. Darbeeni gaafii yoon manaafaan deemu faan ta'e jechuudha. Saamunaan iyyuu dhiqadhu fuula koo. Bishaanumaan ganama godina baakee bishaanumaan dhiqadhee homaa tokkoon xaragadhu akkasumatti illee noola. Gaaf immoo jedhamti gaafa fuulli keenya nuti tolu gaafa nuti hin tolle waan akkasii jira. Nuti tolu baate immoo dhiqadheen gilisinii kana jechuudha. Kana xiqqeesseen baay'ee miti xiqqoo tokko fayyadama jechuudha. Wanti nani fuula kiyyaatti fayyadamu kanneenuma kana qofaa jechuudha. Darbee as dhiyootti fayyadamin beeku yeroo duraa tokkollee fayyadamaan ture maaliif amma baay'inaan isa kana waan hin fayyadamuu fi darbee yeroo duraa innis baay'ee gaarii ture. Bishaan timaatimii sukkaara damma xiqqoo ishii waliin maktanii jechuudha. Fuula keessan yoo dibattan baay'ee gaariidha. Mokkoraati ilaala waan hundaaf jijjiirama fuula keessan irratti jiru argitu jechuudha. Bakka yoona waan namatti tolu das nama jira jechuudha. Namatti tola akkas fuula keenyaatti sukkuumannee dhiqannee xaragannee waan tokko namarraati salphata jechuudha. Kanaafi ani fuula koo kana fayyadamaa. Kanaaf egaa homaa tokko hin qabu fuulli kiyya. Kana normaal jechuudha qulqulluu. Homaa tokko waan dibadhee jiru hin jiru. Kanaafi sininsi fuulli ofii dursa kan namatti mul'atu. Bakka feenoo deemne bakka kaan uffata uffannaa. Fuula keenya garuu uffachuu hin dandeenyuuti. Kanaaf fuula keenya yoo qabannee nutti tola jechuudha. Konfideensii godhannaa jechuudha. Kanaaf akka kanatti nani fayyadama. Sinis fayyadamaatii bu'aasaa ilaaltuu siniin jechuutiin barbaada. Waan nama dhumaatti na daawwattaniif galatooma. Akkasuma namoonni kaan immoo maal fa'aa fayyadamtu fuula keessanii namoonni biraa immoo waa fayyadamtanii komentii irratti na barreessaa isiniin jechuutiin barbaada. Waan gatii guddaa miti. Fakkeenyaaf kun birrii 60 ji'a baay'ee nama ga'e. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Beeku ji'a 3-4 waan akkasii taadhee yaada argan bite. Baay'ee fayyadamkaa xiqqama fuula kootti godhadha. Kun immoo waggaa meeqaaf nama gaachuudha kuni. Kanaaf waan gatii baay'ee guddaa miti. Namoonni biyya alaa jirtan immoo jechuudha. Waan akka kanaa paappayyee isaatiin illee hin jira. Gosa biraatiin kan bishaan fakkaatu wayiitiin hin jira. Kanaaf akka sanattiin fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf dura kanan dhiqadhe fuula kiyya xaragadheen tureyyuudha garuu dursee isinitti agarsiifne viidiyoo isaa malee mul'ata natti fakkaata. Asuma fuula kiyya dhiqadhee ka'ee
isumaan dursee fuula koo dhiqqee ka'e jechuudha. Akkanatti irraa ba'a jechuudha. Kun isa lammaffaa isaati. Kan ammoo dursee tan kanan xaragee jechuudha. Kanaaf wantoonni ijaan hin argamne saamunaan amma fini dhiqannee yookaan kana fayyadamaatii ilaalaa. Amma fini dhiqannee yookaan gaafa isaan xaragannu wanti fuula keenyarraa ba'an hin jiru jechuudha. Kana fakkaata. Nagaa fayyaataa galatooma. Like, share, comment gochuun dagatinaa. Turtii gaariin akka baadha.